gorsaadhaan na gorsee natti himee na deebisee yoo na hubachiisee jedhu wal takaraakkarree wal na hubachiisee jedhu akkasitti amma walii galleeti. Yaa islaamummaan dhugaa ta'uu isaa barteetii jechuudha. Na gorsee natti himee guyyaa 4 natti deddeebi'e. Maashaallah. Tolee waaqni dhugaadhaa inni samii fi dachii uume inni waa hundaa uume Allah ta'uu isaa qalbii kan keetiin dhugoomsitee jirta. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam ergamaa goolabaa fi xumuraa ta'uu isaa qalbiin kee dhugoomsitee fudhatteerti. Ayya. Yesuus Kiristoos yookiin Nabi Iisaan alayhi salaam ergamaa Rabbii ka Rabbiin ummata Israa'eliif ergate ta'uu isaa akkasuma mallee aangoo aboo waaqummaa akka hin qabne qalbiin kee dhugoomseera fudhateera. Fudhadheera na gorsee baay'ee isaa na gorsee akkasitti qalbiidhaan fudhadhee. Maashaallah. Tole waan qalbiidhaan dhugoomsite kana arrabaanillee dhugoomsuun barbaachisaadha. Viidiyoo yoo kabahuu mijatu ta'e viidiyoo haa baattu. Ustaazonni shahaadaa qabsiisa inshaallah. Viidiyoon dirqamaa miti eega biran jirre bilbila kaanii naasoo jirtu waan ta'eef viidiyoon dirqamaa miti rakkoon qabu maa eenyu viidiyoo dirqama godhe. Dirqama osoo hin taane mijataaf yoo jedhe. Laala ustaazi nama rakkoon qabu viidiyoo laala rakkoon qabu ustaazi. Ati fuufaa ustaaz Xalahaa shahaadaa qabsiisa. Qabsiisa rakkoon qabu. La. Osoo sin jirtamu. Olbaasa biratti. Jaalan jirtu. Ayyee. Qabsiisa. Olbaasa miciyoo ati biratti ol bahii qabsiisa rakkoon qabu. Ayyee inni sagalee kiyya ni dhageessaa? Dhagaa jira. Ishi waan nan jiru na jalaa jayi. Ashhadu. Quba kee ka mirgaa ka abba guddatti anu kana ol qabe. Qabeere. Ashhadu. Viidiyoo bee. Allah. Ilaha. Illallah. وأشهد أن واشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. إيش أفان أوروموتي نجلا جاي. Ani ragaan baha. Ani ragaa hin baha. Qalbii kiyyaan amanee. Arraba kiyyaan dhugaan hin baha. Haqaan gabbaramaan. Allah tokkicha malee. Akka hin jirre. Nabi Muhammadis sallallahu alaihi wasallam. Garbicha Rabbiitii fi ergamaa Allah ta'uu isaa. qalbii kiyyaan amanee
qalbii kiyyaan amanee arraba kiyyaan dhugaa bahee jira. arraba kiyyaan dhugaa bahee Yesus Kiristoos Yesus Kiristoos yookaan Nabiyyallaa Iisaan Nabi Iisaan nabi isaan garbicha Rabbiitii fi garbicha rabbiitiif ergamaa Rabbii malee ergamaa rabbii malee aboo waaqummaa akka hin qabne aboo waaqummaa akka hin qabne waaqa akka hin taane waaqa akka hin taane ilma waaqaallee akka hin taane ilma waaqaallee akka hin taane ilma Maryamaa ilma Maryamaa kan Rabbiin rabbiin saba Israa'eliif erge ta'uu isaa saba Israa'el erge ta'uu isaa qalbii kiyyaan amanee qalbii kiyyaan amanee arraba kiyyaan dhugaa baheera. arraba kiyyaan dhugaa bahee Maashaallah, maashaallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maashaallah. Baga Rabbiin si filatee, baga Rabbiin amantii dhalootaa ta'e irratti dhalattee eegas maatiin kee irraa si jijjiiree amantii san irratti baga Rabbiin si deebisee ilmi namaa hundinuu gaafa dhalatu islaamummaa irratti dhalata. Eegasii maatiin kaan Yahudaa godhee kaan Kiristaana godhee kaan maal godha malee cuubee. Kanaaf Rabbiin baga amantii dhalootaa ta'e irratti dhalattee irratti si deebisee Rabbi irra si haa jabeessuu irra jabaadhuu sabaata irra siif haa kennu maatii keetillee Rabbi siif haa qajeelchuu. Amantiin Islaamaa wanni inni itti amanu barnoota jabaadhu baradhu barnootatti jabaadhu waan kaan garee keessa siin galcha baddiluulleen garee keessa si galcha jabaadhu baradhu siin jechuu barbaada. Ustaazan dubbadda Ustaaz Hamdii, Ustaaz Abbaa Caalii, Ustaaz Gingilchaa, Ustaaz Ibsa. Gilcha. Haya, masha Allah, obboleetti teenna baga Rabbiin gara amantii dhalootaa irratti kaleessa dhalateetti baga Rabbiin si deebise. Baga Rabbiin si gammachiisisin jedha. Rabbiin irratti sabaata siif haa kennu. Guddaa erga gara Islaamummaatti dhufanii barnoota. Namoonni ati erga gara Islaamummaatti dhuftee kaayyoon kan keedha. Maal ta'uudha qaba amantii kan kee jabeeffachuu. Waan amantii saniif barbaachisu ulaagaalee amantichaaf barbaachisu guuttachuu fi akkasuma barachuudha. Jalqaba inni mataanii maalidha barnoota. Maaf islaamummaanii beekumsa irratti ijaaramtee beekumsaan dhuftee jechuudha. Beekumsaan malee islaamummaa keessatti waa takka dalaguu fi waa takka akkanuma lafaa ka'anii hojjechuuni nama hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf barnoota xiyyeeffannaan kan kee amma erga gara islaamummaatti dhuftee jabaattee barattee akka jettu akka amantaa kan kee jabeeffattu siin jedha. Akkasuma mallee erga namni gara islaamummaatti dhufee jechoonni hedduun namaan hin jedhama ati kanaaf deemtee akkasiif deemtee akkanaaf deemtee namaan jedhe jechi namaa namni waan namaan jedhu hin dhabu. Ati ammoo maal gochuudha qabda gurra jecha namaa kanaaf gurra kennuudha hin qabdu. Kaayyoon kan kee kaayyoo kan kee qofa ta'uudha qaba malee yaada namaa irratti kan hidhame ta'uudha hin qabu siin jechuu barbaade. Rabbi irratti gadi si haa dhaabu. Akkasuma obboleessa keenya badiluu illee khayrii carraaqaataa jirtu kana Rabbiin anaaf siin haa jedhu nama guyyaa borii ittiin milkaa'u Rabbi si haa taasisu. Akkanumatti itti jabaadhu akkuma nama hedduudha karaa kan keetiin gara islaamummaatti dhufaa jiru. Jabaadhu kana caala khayrii carraaqachuu qabda siin jedha. Gara ustaazotaatti siin dabarsa. Lubbadhaa ustaazon. Ewa baga gammaddee baga gara islaamummaa amantii irra dhalattee baga Rabbi si deebise inshaallah barumsaan jabaadhu siin jenna. Wanummaa ustaaz Ingilizaan dubbatee irra deebinee dubbachuu faayidaa hin qabneef baga gammaddee hundaafuu siin jenna inshaallah. Ustaaz Abbaa Caalii yoo jiraattan Hamdii dubbadha. Ustaaz eenyu godhaa fi maqaa baasaa fi Maqaan ishee Zinnash. Zinnash. Jamiila.
Maal isis innaa jechuun amantii hojii wal qabata jechuun maqaa gabbartii hojii wal qabatu ta'uu baannaan rakkoon qabu. Ustaaz Hamdii maal jettamee waan kana? Hamdii Maqaa isiin islaamummaa keessaa maqaa tokko kan jaalattu yoo qabaatte haa himattu. akkas ayyee. Ay garuu isinillee naa baasaan jenne anumatu yaaduma isinin jedhe malee ishiin akkasin naa baasaan jenne garuu isin kanaayyuu maal hin beektu isin. Bakka aljannaa bareedaadha. Bareedaadha. Hayya abbaa caaliish. Ewa yoo maqaan nama gabbartii amantii sanii hojii wal qabate malee rakkoon qabu baleessa kiyya qaalee dirqamaa miti. Ammoo yoo isin ka jaallattu taate baafachuu ni dandeessi. Maqaa islaamummaa keessatti babbareedaa warra duraarraa baafachuu ni dandeessi. Ammoo gabbartii hojii walitti hidhachuu baannaan rakkoon qabu maqaan yookiin waaqeffannaa hojii walitti hidhachuu baannaan jechuudha. Okay. Hayya bakka xumurteetti miti irraa adeemtu nama waama. Murteetu adeemtu abshir. Hayye. Innaa kanaga. Abshir galata ulfaadhu akkasiin jee wanni si dhaamu inaarinati. Namni yoo si lollallee inaariniti. Maaliif miira keessa hin galin warri komantii kunillee miira keessa hin galchini. Obsi jabaadhu waan bareeda jirtaa jabaadhu inshaallah rabbi sirraa jaalatu jajjabaadhu siin jenna. Ayya galatoon. Tole. Namni na aarii osoo hin ta'e aarii si jammari. Maaltu na aarti si jammarani maaliif anillee namamaaf jedheeti malee waan arge namni argu jedheeti malee ene si jammari ko mina argilenya namaaf jedheeti bakka rabbi irraa argadheeti malee yoon qabsiisas yoon dhiisas tokkuma garuu Akkuma dhaamsaas hin jedhan abshir jazaa rabbi si haa kafalu abshir jazaa rabbi si haa kafalu galatoomii barakadhu siin jenna inshaallah. waan naansan. Ayye. Tole akki goota warri komantii warri wantaara maaliga warri muditara jiisa nama yoo tokko ergatee jiraate galcha kiristaanota galcha jalaa buunaati nuti mana guunnee taa'uun faayidaa waliin qabne. Innaa akkasi baddiluun isinee nu ittinillee kun akkuma amma argitan kana jira nama biraa miti nama shakkaniis miti. Amma fakkeen namni kana shakku yeroo baay'ee viidiyoo nuuf kiyyaa bahee waan hin beekne namni kanaan na shakka. Na shakkina ammoo kun akkuma agartan kana jechuudhaanis nama kana istimee mana lala sirriitti akka islaamatti natti hin bareenne. Akka ajaa'iba bareeddee jirta maashaallah maashaallah. Innaa kanaaf bakka barana bichaa ji'a turtii ji'a tokko keessa bichaa nama kanaan waliin nama sagal qabsiiseera nama sagal ofii kiyyaa dhufee nama sagal fideera kanaaf bakka annaante bakka foloo bichaa argu bakka foloo bichaa argu viidiyoo hojjechuu jammareera yana tiktok bichaa foloo argu bakka kana qofaa barbaada hin qabsiisnaa nama bakka itti fuufa shahaadaan. Inshaallah galcha warri muditara jiisa nama yoo tokko. Ewa akkasi barakadhu rabbi sirraa jaalatu jenne ol galcha warri muditara nama jiisa jiru ol galcha kiristaanota galchaan jalaa buuraati kiristaanota galcha dafa Abu Talha. مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينا رزقي ويرقتمو. ايوه نعني خانبر. ما شاء الله ما شاء الله. تنيفا سفاوك. آمين أكسميتي ففاد بدا. يا شهاداتك نعني دبنا جدا مرزوك كينيا. انفتني بقى. ما شاء الله. استاذم تيمون كوي عنكو ما نانكني ما نكنتي. قاش لا شوف هذا برافتي ريرو كوني قالون دندو ارغدو. warrakkasii dibara warra tokko maali beeytu biisuma si godhuuf jecha kaa ergateen jirre nagalcha jechuun ardiitu na balleessa. Piraayiveetii jala baafadhuuti kootu obboleessa keenya
bagana nyaatte baaba. Akkas. Masha Allah. Ilma keetu nyaate abshiriidha jira ilmi kiyya. Jara keenya ergadhaa ka yoo dhugaadhaan marii barbaaddan yookaan baaba barachuu barbaaddan dhugumaan ergadhaa. Dhugumaan ergadhaa. Abdii fi qaadu. Ustaaz bakka bahuufanii abbu talaa. Ayyee inshallah abshir. Bakka kanaaf itti fufnaa yoo kaalee izee maxaallo bakka yoo waajjiraati nagaa oola. Yoon jiraannes kottooti. Abshir manni. Abshira. Abdii fi qaadu. Wee, Nagaadhaa. salaamu alaikum. Waalaikum assalam. Nagaa akka bultaas. Nagaa alhamdulillah. Muslimaati. Ah? Nambaroodha. Ayyee. Bareeda. Ah? Nagaa miisin akkam? Nagaadha wallahi alhamdulillah. Bara keenya barbaadaa jirra. Gaaffii silaa sana irratti na dhiyeessaa isiniin jechaa ture. Gaaffii maali? Gaaffii sira gaafatamaa ture. Ati musliima moo kiristiyaana? Ani musliima gaaffii sana deebisuuf ifan ture. Eenyuuf? Ijoollee sila gaaffii irra turan tokko. Yaareen moo hin jettan? Hin barreen reeffan dhufaa jira. Musliimadha taatee jennaan abukaattoo as keessa jiru abshir faqadi kufiita. Yeroo biraa inshallah anti deetaa moo musliima miti ta'e moo anti ni ture maqaa abshir cufadhumaa kiki. Lakki adallee dhiyeenyuma dhufee keessan turre baay'ee dhummas. Ayyee. Kanaaf baay'ee keessa fagaannee dhiyeenyuma. Inshallah yoo san deebi'anii si affeerra rakkoo.